Ayyena shama kam jirtu hordoftoota diyaa hundumti keessa nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqeenaa galatu kunoo gaa yeroo jalqabaaf bifa kanaatii walitti deebineeti jirra arraan kana immoo gaaffii xiqqoo tokko isiniif qabadheetii dhufe jechuudha arraan kana wanti isin gaafachuutii barbaade jechuudha meestii viidiyoo akkamii akkan isiniif hojjedhu barbaaddu yookiin immoo barnoota akkamii akkan isiniif dabarsu barbaaddu koomentii naaf godhaa isiniin jechuufan dhufe jechuudha sababiin isaa immoo koomentiin keessan yaadni keessan anaan baay'eetiin jajjabeessa jechuudha kanaaf koomentii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha guyyaa borii kaasee wanti irratti isiniif hojjedhuudhaaf yaadee jiru akka yaada mataa kiyyaatti jechuudha warri gara biyyaa galuutii barbaadan informationii garaa kan barbaadan yoo ta'e warri biyya laa jiraatan yookiin immoo araba haa ta'u iddoo kamiyyuu haa ta'u jechuudha gara biyyaa innaa dhuftan informationii tokko isin barbaachisa waan ta'eef sanarratti illee viidiyoo isiniif hojjechuu waan hin danda'uuf meestii yaada keessan koomentii naaf godhaa sanarraa koomentii keessan erga ilaalee booda wanta kamiin iyyuu isiniif hojjechuuf viidiyoo isaa an qophiidha jechuudha xiqqoo ishee sagaleen bishaanii wayii immoo iyyaa jira dhiifaman isiniin jedha saawundii garaagaraatu jira iddoon isaa iddootti makiinaa wayii miiccanidha safara keenyadha xiqqoo ishee magariisni garaagaraa illee ni jira oromiyaan guutuu magariisa baay'ee tokko namatti tola safara keenya yeroo kam biraa walii wajjin ilaalla haala safara keenyaa illee isinitti nan agarsiisa garuu kooment akka isinaaf gootaniifan viidiyoo kana isiniif dabarse jechuudha koomentii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabajaa ciao